Korintos Isadora Bokonalam, that cost Elama, could only talk about Elama. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni waa beekuu hin danda'u. Akkasuma hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo hin hubatu. Ammas nuyi kennaa isa Waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kana hin fudhanne. Amen. Amen. Afur Muslimat Tuhan, nam Muslimat Hijrah. Afurillen Muslim, namillen Muslim. Nami agam serinje? Muslim. Akunu ba'amma ifan bifan gagar baafne, dima, adi, gurracha, daalacha kanamiti. Sagale Waaqayyo afur Muslimat jir, namillen ka Muslimat jir. Afuri Muslimat kuni, afur dasajir, afuro. Kadibina mo nami nama nagam nam fonijir yohan nam alata jalan kifat rawi so ayda kanat tujir nama mo afurat tujir debi saya amale tu ba nam alata jira nam afurat tujir ondo kunagam nam afurilam namileno please kana kabat agari nami kullaman nami kun kama afurat senedebia dalat namatif ka afur Waaqayyo dalat kunini nami kullaman namnu kejo akki gari ennumma kenna afur Waaqayyo wan nugassisu nadaga ani duri dalat namati akasini tefatrawi so yohan nam foniti Egi gofta Yesus Kristosi amane inni gofta kiyyaje. Bata kan sadaga. Kabba kina amane miti. Kaadi kina amante miti. Kaana manadhe inni gofta kiyyaje. Sun gofta kina ta anam manira daladhe ju. Afurra. Namichi kana moy sunje. Achunje. Ndatra suti. Fulan nudo gogorre yobari afur of God as nam to kese Paulus nam lama tujira gari o jadda yo jada yad ham to jadda o fargaje Paulus inje anamiti Paulus echun nam sami sadide Paulus echun nam cerkin isa irrawaya kutatani nam tufayis Paulus echun nam gofta Jesus Christos akif kana tumulati Paulus kana tuwanje abbo gofta kan gammaci saje gawan kaw fula dibi tu fargaje sana kaso gari tatani sana horechu ya yo kasta nui namani tibani afo tiklenge exam kan sagare wato ban kana yo gari o jedda dergu wan idi kesa tu farga gofta gammaci sadoydo afra idi tu farga gede awlo sakanje ya Waaqayyo tutta kan kesa yom na baftai tutta akase gede tutta kan kesa yom na bafta wala kula manje Paulus wanda maniye namichi kallen kafura hadi raka kafura le kan raka warhumma biya to watuma wala esa watuma setan samu kes awsta kase bai maroy samura watuma wala jabar fikr no hajat Waaqayyo jalal hajat no te kana ko Waaqayyo jalal nanje ngada kana namichi kan injiru sabako esira nukenje ወንጀል ተፈጥሯዊ ሰው አለ አልተለየም መንፈሳዊ ሰው አለ ክርስቲያኒ ወንኒ አውቶማቲካሊ በደ
መንፈስ ነው ከእንጀደፍ ፍላሃን እኛ መንፈሳውያን ነን እንጂ ንወራ ፉራ ማለት ፉራንቲ ከናፍ ወርቁ ለማን ሰሙ ከሰ ወላ ካን አቦ ጎፍታ ጅራደ ካን አሞለክ ቡዩ ዲቢ ጎታይ ካን ከይ ከረዲየ አሞለክ ዲ ቆራፊየ ወርቁ ለማኖ አጭከው እንጅሩ ገተ ብርድምሱ ከጀራ ካን ከይ ካን ካፉራሃን ሪምሽሮ ወይ ከይ ከረሲኘ ካራ ኦላክ ቦት ቆፈራራፍ አችሞ ወጣባው ለኒ መንፈስ በስጋራ ስጋ ይላካ ጳውሎስ አከሚን ከሰባሬ ቦፍታ ቆየ ከሚን ከሰባ አና ከሚን ከሰባ ጀዳ የኔ ወንጀል ቱታን ከየዴጀ ቱታ ማርወር ገራጅ ጌቲን በተኒኒ ካከናና እንት ከሰባስ ከሰመጠን ይችላል ጎፍተ ገምጪ ሶይ አንገድ ቢት ፈርቅ ጳውሎስ አን አደና ለከ አከም ጎ አንከድ ቢጅ ዮም ከረደጀ አቶ ከረቹ ጅሩ ከሩበ ጅቢ ፈደጀራ ሰሙንኪ ይገድ ቢጅርቲ ነማሙ ጅቢ ፈደረ አይስ ይራይን ከርቢ ወላሙ ጅሩ uga stro sabako uga wato senti kagaya chiji bimata bamrati wala beji bachuja yuchi kungi kama kanta ni stro manfas bisigarai namao umata ile sari tatatai chiji wa yera ni gano sio namchu ngala gana tayo na kochaye uga senti ma wala ma all tikriya ni kami kesama mani mani Rome korba ini sedih kan ini sekali atau Quran ini nama dia kapten dengan samo menurut Sofi ini sedih kan ini nama kamu ini jeram minati masa bahu nama ram adana lekan ke sama kami jer namlam kan radala kafura jer kan duri adamena uf ka biye da sunti jer agar biye debu kawan biye ya kawan lafayat jer ado ndum sudrat nami dalatin kuni chugiya esi gawiso namak kamiyo sanjetan simmetawi koronto sitim untuk selama kehilangan dah, nenek nam sibetin dia, kofin dia muni, kamu dia ini, jip, amin. Ini kan mereka, yang evel tubat, ayah, soalnya sudah kan dapat tubat ada, isan tu bina magar tani, wan asyik tujuh cuci saya kerjain, itu ada kerja sana. Fulanam tu estet, ada ni ada kita tubat of course, kalau mau khasket thailand. Jer yo magte sentu anne tutu kasi wala amenu buti kadilatin bayin kam makani samanjara simetawi so yohan namu fuman de lechu amma ne nami foni kun namakam yo jedu nama furu wa yon kam rome sadit sagalirat namu kuramalle sama foni ko yakami de ma yo yette afuru wa tajarin juru en jajjara ቁጥጥር ሲቀና ጀራይ እስቲ አገማን ነው ለፈየ መንፈስ አለ ስጋ አለ ሲገልተ እስቲ አላይ ተርጋን ቶች ማንጀናን ፍላስ አይደ ኑት ገደል ጥይሳማንቶች ኑት ደርባት ዮኒ ኑት ደርባት ጋር አውቶማቲካሊ ነው ችጋማቶች ምንጭሉ ገድ ጋር ፉዳቴ yes akasichu isi akasiye amen nabe automatically kunini kuditeri sagajira iti darbata okay one can choose kajiru kami dan dia nina chafsira ni nudu be sudura tammo nami afura kun namak kami ojeren nama dalot ara dalate dalot ara
Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti namni hafuuraaf bishaan irraa dhalate. Hafuuraaf bishaan irraa kan jedhu kun sagalee Waaqayyoo irraa dhalate. Sun inni nama akkamiitiidha? Nama haaraa jedha. Yookaan Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti namni Kiristoon jiru inni nama haaraadha. Yeroo hedduu nu kanaan kan fudhanne deemu. Matsaaf tokko boruu ganam ta'ee dubbisee ilaali. Ka nama haaraa jedha kana. Nuun kiristaana kana gammannee ana nu keessa hallelujah. Namichi kana kinni waliin jiru ammoo ni irraa. Isdee? Nyaati namaa admiin kiyyaa kalee galgal adoo teennaa somnoo waan tokketti. Namni nyaati akka nyaati isaa sun fakkaataa jechuudha. Dhugaa innaan arroon tokko ni dubbata. Namni waan nyaati fakkaataa jechuudha. Of course akkasiin namni yoo sagalee jajjabduu fa'aa nyaatillee akkuma sun jedhu yoo sagalee lallaaftuullee nyaatillee akkuma sun jedhu akkuma nyaati isaa jedhu. Egaa akkasuma namni nyaati isaa fakkaataa. Kanaaf namicha nu waliin dhalatee nu kan jirtan akkamiin dandeenyee gargaaru? Akkamiin dandeenyee hafuura sun olaansuu dandeenyu? Maal godhuu dandeenyu? Mee gara fidee inni kun milikkata akkamii qabu? Nu dubbisi keessatti loon sagal. Tokko. Waan gaarii tokkollee mana keessa yookiis namummaa koo isa foonii keessa kan jiru ani hin beeka. Ani waan gaarii gochuu utuma jaaladhu hojjechuu hin danda'u. Waan gaarii isa hin jaaladhu hin godhu. Waan hamaa isa hin jaaladhu garuu nan hojjedha. Inni akkasii jira beektu nama. Paulus. Eenyuure? Paulus. Obboleessi kee Paulus. Abboo itti dubbisi. Yaadagaa. Waan gaarii tokkollee ana keessa yookiis namummaa koo isa foonii keessa kan jiru ani hin beeka. Ani waan gaarii gochuu utuma jaaladhu hojjechuu hin danda'u. Waan gaarii isa an jaaladhu hin godhu. Waan hamaa isa hin jaalanne garuu nan hojjedha. Ammas waan hin jaalanne yoon godhe ergasichi cubbuu isa na keessa jirutu na hojjechiise malee anatu isa hojjete miti. Wow. Anarraa teoloojii keessanii qabadhe ta'a. Thank you. Barsiisanaan san barsiisuu jiru kun sammuu keessanii oli teoloojii kana. Ammoo dhugaan jirti kana. Cubbuu nu hedduu. Yes. Yes. Gaarii hojjeta jechuun nama Waaqayyoo dhalata kaafuur qabu kan isaanii dubbatu, karaajii dubbatu, kaarki namni ka'ee namni fa'i waan amtuu dalagaa of argata. Maaliif yoo jedhan hiddi suntu na geejjira. Hiddi suntu maal? Hiddi sun maqaan eenyuwe? Cubbuu. Hin eeganamee jechuudha. Cubbuu. Hiddi suntu na geejjira. Kanaaf waldaan keenya salvation, baptism, one more time. Baptism, baptism of Holy Spirit, divine healing, no, sanctification, dividing second coming of Jesus Christ. Sanctification can you it is a daily work. One yachuf, we yabutu, you got to jail. Mangoro, a new market. Namichuke Jusunga come. Amma, I cannot tell you to be. Namichi kun ini sagalee inni nyaatu tokkotu jira. Sagalee sun maqaan kaa is guddisu yoo ati nyaachuuf is guddisu maqaan isaa cubbuudhaa jedhama. Sagalee akkamii yoo argatu inni kuni ka cubbuu kun cubbuun ta'uu danda'a. Maan godhu maal? Saayinii qabu bal'eetti tumma. Wanti godhu maal tokko. Eenyummaa kee guyyaa cuuf Kiristoos bisa tempat eenyummaa keenya guyyaa Kiristoos every day nam tokkottu ani yaayyuu fannifamee namicha paastari ቢሾፕ ነው ሰው ራሱ በቃ አቤት ቅዱስ የተመሰከረለት እንደዚህ
gooftaan ya fannifamee jennaan ya fannifamee jennaan ispiiriin akkan du'anis ba'a. Ispiiriin tun bakkan jirta. Namichi whatever is a bishop itti masakkarellee jechii dubbatu yoo deemu qasse jedhee inni gaaggaruu akka heeruun inni gaaggatuu bakka itti masakkarellee ta'u. Yennaa maan jedhan namichi kun inni eegaa isaa inni nuu inni tasakkii yaallahu. Maan taateera ani fannifameera fannifamtee okay jedhanii ani Yesuus waliin fannoo gubbaa fannifamee du'eera okay jedhanii bira geenaaf namni fannoo gubbaatti nu du'eenii ispiina kan waraanan. Jedhetti rifata. Isa abbootiin hojjeta. Akkas jechuun dudhu kun ayyaayyuu fannifamee ani jiru jennaan jechi tokko darbatan. Imaanni nuti jiru kanaaf kiristaanii wanni inni understand godhuu malu akka namichi kan waliin jiru namichi kan ammoo akka guyyaa jeessu malu every day qani baqani. Si amma ni gara of kasasa. Sisatti abboon gooftaa ta'uu dadhabe maan jennaan gaarii hojjedhee achi obboleessa doowwaan atos allaa hojjettuu kan dhibi deemte doowwaan ani hin deemu sootee tokko laga mana gadhiifa dhaqa soomenya aalle sooyyoo kuza kan maan godhu maran number 1 guyyaa cuuf gooftaa Yesuus gooftaa eenyummaa total service itti fadhate akkuma daawwiti jedhe Tsiyoonii kan gubbaatti mootii kiyyaa Mooses akkuma jedhe gooftaa Yesuus ati kootu narratti moo haaf paartii miti dimmash paartii miti arrabkii gurrikii deemmakii qalbikii sammuu kana Phaawulos waan jedhe fudhayiidhaam lamirratti Fulara kun jedha suwan taate waan beeku. Baay'imuroo mettades. Jijjiiramu sammuutiin. Jijjiirama malee biyyi lafa kanoo. Rakkoonis jirti. Kana kamiin ijjeessan? Day by day. Gooftaa kennu. Amma gooftaa fudhadha. I know. Arallee kenniif. Kadhaa kee kenniif. Minka kee kenniif. Jireenya kee. Every what you have on. Cufa qabeenyi qabdu kenniif. Kenniif ka'e ganam gooftaa koo si moosisee. Anam akkasee gooftaa Yesuus ofirratti admiin kiyya irratti jootii irratti si moosise gooftaa kan adaala kee ta'e si kennee. Number 2 akkamiin namichi nu heejjii kan gadqabu kiyya qabanii namni akkuma nyaati isaa fakkaataa jedhee. Nyaat Kiristoosii kaafuura fakkaachuuf wanni nu barbaachisaa sagalee Waaqayyoo. Phexrositti waan jedhe akka haadhii hammisii gaarii daa'imisiitii kennitee guddatu isanillee sagalee Waaqayyoo kana isa kana dhamaa jedha. Saallichi minnaattuut hin deemaadhi baqaaluu wajjin kana nyaata ganamaa gargaara. Nyaati keessan kana ta'u yoo kan nyaattanii namichi kaan qacaqa deemu. Namichi kaan hibatanii senti bee namichi kaan namichi sun maata hin qacaqa nyaati laggatu haa. Kun ammoo hafuura haanoo hin gabbata ol dhufa guyyaa maanta dachaa jechuudha. Sadeessituu akkamiin dandeenyee hafuura kanaa maan goonee guddee waan namni hin darbe tokko guddee yoo tokkotu jira fellowship. My God. Tokkummaa qoreeyanii fellowship. Kophaan namni kenna jedheera ani jedhamu kophaa waan tokko callaa dansa. Tokkummaa qoreeyanii cibsu. Sigatee tokkummaa qoreeyanii cibsilee sagalee Waaqayyoo qolaa siyaasirratti kan jedhu kafaaruu qabiin faarfataa ka gammachuu qabiin gammadaa tokkummaa qoreeyyaa keessatti ka lisaaniin dubbatiin dubbataa ka raajii dubbatiin dubbataa
achi maanti jiraa'e waan namichi si kee jira hafuuraan gabbisaattu jira. Kanaaf tokkummaa obboleeyyanii qabachuu. Ameen. Ameen. Tokkummaan obboleeyyanii jireenya keenya keessatti nambar waan akka malee barbaachisaa. Namni tokko hafuuraan guddate yoo jedhu yoo namicha galgalaa kanaan waan amtuu hojjechiis kan gaqqabu jechuu barbaadu kan dhiboon uuman tokkummaa obboleeyyanii. Yeroo waan seexanii fulaan inni nan balleessu yoo ta'e tokkummaa obboleeyyanii keessa si baasee kophaa si baasee si jeessa. Asiin jiru dubbatee korma loonii afurittuu raasaddan jechuun jedhee waan ta'e seetti himaa. Kormi loonii kun tokko adii, tokko daalachi, tokko gurraachi, tokko diimaa. Raasa galanii gabbatanii jiran. Leencattuu akan dhufaa. Yoo leencatti dhufu warri afaan tokkasiin akkan wal qabanii leencaa dhufu wal waburan. Innaan leencii waan jedhe ammoo akka haasaati. Leencii waan jedhee labboo isan hin rabneen innaan hin rabneen maal hin beektan jedhe beeknu adiitti isan kee jira. Waan adiin kun jiruuf angalgalaa kanaan dhufee akka isan dhibaa. Am gurraacha sin argu, daalacha sin argu. Kan argu adii kanaafi alooti kan irra buuftanii nagaan boqottanii raftanii. Warra afaan kan wal baratee abbadiyyaa nusiin baduu jirra. Nurra deemee adiin kan kophaa bari. Adiin kan kophaa baran maan jessigaree namni waan jedhu kophaatti argatee Gaafa tokkummaan kan jirtu ofirra dhawwaatu sababuu tokkummaan obboleeyyanii maal sii baatu jedhu hafuura ta'an ol guddisti namichi kaan gadi qajeelti. Kanaaf maaliin akkamiin dandeenyee waan kan gadi qabnu wanni gadi qabaniif tokkummaa obboleeyyanii yoo obboleeyyan kana qabaatti irra nafi yoo obboleeyyan tokkummaa qabaatti irra nafi yoo kanaan gara wayyaa irra nafi maaliif tokkummaa kan kophaa adii qorraa si gosa isa hawwataa kan gosa dhiyaatu. Noo kamata shillee yoo fitaate tikseetu si fida. Sagalee waaqayyo waan jedhu sitti tsalliyu jedhe malee sitti tsalli waa dubbi kenna sitti lammin jedhe malee kennan buusina jedhe. It is important tokkummaan በጣም sharp. Of course waa kenna. Ammoo sagalee waaqayyo sitti lammin yoo halakkaan jedhe. Yoo harki iyyitanii yeroo yoo nama barbaadanii fuuldura waa'ee achi keessa tokkummaa sun keessa akka hiikamsi jiru akka eebbi jiru waaqayyo waan beekuuf kanaaf fuulduraalee tolche kanaaf saba koo wanni godhuu malu waan kan sadeen yoo tolfan namichi nu keessa jiru sun akka inni keessatti nu guddan gadi qabu. Barwaan maali? Innummaa kan biyya Tuhan Yesus itu. Biyya alam desa wani. Lewat iyo. Nyachu. Akka nyaata. Nyachu. Dalam kayu bufat kalau kayu. Buyut bufat. Segede kalau baratte yo nyachu barat. Aku amma sana mama segede yo to mari jarata kenna. Wam ya ku jarata. Dogore ya sini ngere ko hola habita. Nang nani jarata. Atau wani le. Wan jarata. Jarata. Ko ni atau am pulle tadi. Masih kerja fi akasi jer. Kana ashtele waqi yo mun buci yara akasi jarata. Akka pasale to masih dubbat segede kakki akka damu akka damma nanti mi aya jedo. Akasare to masih jadi ka. Akasi kiya. Yo wala. Bek atwar idin namba. Namchi kana mamanta namisu is it wakin wajira. Jiru kana manta kancara
Kancara atamu afuran guddachaa. Amen. Sadeessitoo tokkummaa obboleeyyanii. Ini bukan saya lihat justru ini direct very important. Saya temeraga. Tujuh kamu tahu konalam, lalu kita berat. Misal macam dia misal kubis tanggal. Sekitar Israel kajer. Imbrit kajer. The center kajer. Itu manjada. Ini kajer. Baranot, barsitot. Ergamota sunin karachu tokko walintani kadachu lama tokko walintani yabenya ko sadesto bagiramo budden wal absatani nyachu budden no seninjale amma walingan sunen dasamo budden sun like all community बात होता है इससे सुन लेना ये गमोता ओनलम कमी लाम बारनोट कदा हुकुमा बुद्धि कानान जबाचा कुरानी अन्नते वंदा जचुन बुद्धि वलिन्याचु वलिन करचु Tukuma wali kabachu baranot hawariya katai hawariya chun ka bofta Yesus Kristus warra kenne warra arut kenne kana matsaf qur'an yohana wali barachu wan kana sabawa tasyo me namichi kan Yesu mal indu namichu namichi ma indu ambo gaddensa sigawo so bache basari moto Misalnya, betul kumbat tu bisa. Dua macam ni na, gafat dot hari dua, ada enggak lagi ni? Profit degi. Gafat mah dokter Yesus Kristus nuhas, orang nuhas. Ini siapa? Gafat sunamo, kafura ufanne, nafindon ufanne, dokter Yesus Kristus berapa? Amen. Gafin itu. Kasih berbadana. Kau sekarang jadi jalan. Waktu aja jadi jalan. Angkat derko. Angkat jengkesko. Angkat derko. Agarretko. Paulus rasu manje. Aboniro. Ini tu nama Paulus asal sinjo. Itu masa kerja sokol. Paulus wajib. Anim. Imboyi Paulus. Tiga sana mas. Ambat dia apa? Apa yang sokol ni kapan cisur? Ayat ni kerja. Nobody will understand. Of course. Isi ini keset kedatanya kesinggit. Kita hari ini nanti masuk terlibat. Mama mana kan punjat? Nampak? Nampak mangguran. Andisan. Lukisan. Gadibusan. Wan kasagian. Ufini. Amen. You can go on. Nami tadi singgah hanya kita saja. Atau nami kota kada kota ini kita jadi fat. Manif nami cisi kek dirkana pura berbat. Pura wala wada ohamij ini bitrafik nafse ulan ten naftek. Ya kan? Ila akan tadi. Ligzabar absetiona. Ila abset. Marata Yesus. Afur anak Estem amin karaden. Estem antaku memberi gerede. Estem Yesus Kristus imude. Estem. Hai skip juga kan ada nam. Akka walaya sumber apa orang tinggal pasir. Orang kekam kek. Yes. Borkam sari wani ni berbaju masih kan. Orang wani ni, nabi suri ni orang bisu fole kau. Fole kana. Yo, bilesi argenya. Bilesat fole kan gun demesinya. Citano. Citau saya dikatakan naraga bisa begini. Bisa tak kau dulu. Irama. Fole kamata. Iraka.
nuwammo kasini nuwammo ɗeɓum ken yesusi wonte nuleno estem ñitanen ako yesusi umudemude estem yesusi barbalde estem ikaraden estem namison namam aforisa enandu Paulos akandele saytumura Paulos wange namam afora bunde wan cufa indi maramara isammo woni maramarahu Ingerti, Sura yang besar, kamu nak apa? Puluhan di mana? Segi kemana? Amin, amin. Hai nur hai pun, ya. Akan kembali sendiri, akan kembali ke sendiri. Ini macam mana? Karena waktu muda, nam apurang muda kuakan dulu. Amin. Akka profesasu nam promote Yesus burde anjanna nami apuro kai ebu Yesus roba wanga shati ebu tiyan shati ebu kara shati ebu kokko mo pori yani ebu bofta Yesus kan wawa